رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلنتي يا قالي كبجمو فيديو أريا وريت دي ابن الراف ربيتنا الحمد لله. وروني يوتيوبك يا فاريا تاتن سبسكرايب كي لايك كي قولون تغتنا واتكتن رايم بوزو باتي رمضان اللي أسمان رفي ورا باتي كان كيس قراءان قيامان سيامان كيست ملكا ورب وتاتسو باتي خيري باتي كبجما باتي أرارما kana rabbiin guyyaa haftatan rabbitti nu hageewsan jedha. Viidiyoon kiyya har'aa gorsa shamarran muslimaatiif yookiin durba muslimaatiif obboleettiiti ya qaalii ati siini beektaa bar lu'ulu'aan taqaaliin sunu yeroo bootaa ishii kee jiraatturra bareedi. Saniif hijaaba keetiin booni atilleen hijaabuma keetiin irra bareedaa jechuu. Wanni akka hijaaba keetii si bareechu unuma hin jiru abadan. Kana dagachuu hin qabdu. Saniif hijaaba keetiin yoomuu taanaan boontee jiraachuu qabda jechuudha. Obboleettii tiyya jiruuni akka wardaati yookiin akka abaabooti. Waan ati keessatti of ilaaltu osoo meekaaba yookiin waan si bareechu hin diddibatin atu akkanumatti bareedda jechuudha. Akka wardaa sanitti akkanumatti babbareeddaa, hijaabuma keetiin irra bareeddaa. Akkasuma yeroo waa dubbattu itti yaadi, mizaana irra kaahi. Jechi ati dubbattu kun khayrii moo sharrii moo jedhi adda baafadhu. Eega sanii dubbadhu malee akkanumatti hin dubbatin. Yaa obboleettii tiyya dhugaa dubbachuu wanni miidiyaa irra tagalu hundi waan akka nama sodaachisu, waan akka nama rifachiisu, waan dubartii muslimaa irraallee eeggamu takka miti jechuudha. Obboleettii tiyya itti fayyadama namuu itti fayyadamuu qaba jechuudha. Jechi kee kuni ka badiirraa nama dhoorku ka khayriitti nama jaju tahuu qaba malee waan hin taane dubbattee obboleeyyan kee dhiiraattillee fitnaa gootee dhugaa dubbachuu fitnaa gurguddaa ka biraa dhiisaa jechumaanuu fitnaa gurguddaa tahaa jira jechuudha. Da'awaa gara khayrii nama waamu, yaamicha gara khayrii nama yaamu tahuu qaba malee gara ma'asiyaa amatarraa, baatiirraa, torbanirraa, guyyaanirraa garuma ma'asiyaatti waan nama waamu tahuu hin qabu. Obboleeyyan keenya warra toobatee gara rabbii ofii deebihee ramadaana kana keessa rabbiin nuuf araaramee dilii teenya tadabartullee tadhuftullee nuu dhiisee warra jannataarraa rabbiin nu taasisu. Fakkeenya dhalaa Yahudaa warra piraankii dalaguufi wal kiyaanu fakkeenya godhachuun qabnu. Fakkeenya keenya Khadijaa, Faaximaa, Aishaa ta'uu qaba radiyallahu anhum ajma'iin. Haga viidiyoo biraa wal agarru nagaan jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like godhuun dagatinaa.